Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Ameen. Kiristoos du'aa ka'ee humna aangoo isaatiin seexanni hidhamee addaan bilisa ba'ee egaan kana boodaa nagaa fi gammachuun nuuf ta'e. Fannoo irratti du'ee du'aa ka'umsa isaatiinis du'aa ka'umsa keenya kan mirkaneesse Gooftaa keenyaaf Fayyisaa keenya Iyesuus Kiristoosiif galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Maatiiwwan Waaqayyoo, ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam bakka adda addaa taa'uudhaan sagalee kana kan dhaggeeffattan hundumti keessan maqaa Gooftaa keenyaaf Fayyisaa keenya Iyesuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa. Akka kasaatii bakka jirtaniitti akkam bultanii, akkam ooltanii, akkam galgaleessanii. Ameen. Galateeffamuun amala uumaa keenyaa Fayyisaa keenya Iyesuus Kiristoos kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota ergamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaaf harmoolii keenyaadhaan kan galateeffamu nu birattis guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu Gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaam akkasumas qulqulloota ergamoota Waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaaf harmoolii keenya hunduma isaaniif akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo barumsaa koorsii dubbii haadha keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaam boqonnaa ja'effaa araarsummaa fi waadaa haadha keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaam kan jedhuun barumsa keenya barachaa akka jirru ni yaadatama. Barumsa kanaan kutaa sadeeffaa boqonnaa kana guyyaa darbeen kan akkuma yaadattan hundumti keenya akkuma yaadannu jechuudha. Waa'ee araarsummaa haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam Dubrooni qulqulloota hundumaa caalaatti kennaa araarsummaa akka isheen qabdu nu araarsuu akka isheen dandeessu ilaalleetu turre. Har'as itti fufuudhaan barumsa keenya kutaa afuraffaa boqonnaa kanaatiin ga'ee haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam dubbii fayyinaa keessatti kan jedhuun kan barannudha kan ta'u. Waaqayyo abbaan keenya akkuma yeroowwan darbanii har'as nu barsiisuun fedhaa feeyyama isaanuuf haa ta'u. Egaan Dubroo Maariyaam fayyinaa keessatti ga'ee maalii qabdi kan jedhudha kanaan kan barannu. Egaan nuti akkuma beeknu manni kiristaanaa keenyaa yeroo hundumaadha kadhannaadhaan, faarfannaadhaan, qiddaaseedhaan, galatoo gosa hundumaadhaan haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam maqaa Waaqayyootti aansitee ni kaasti jechuudha. Manni kiristaanaa keenya kana kan taasistu maaliifidha kan jedhu sababooleen baay'ee ni jiru. Isaan keessaa sababbiiwwan kana keessaa tokko jechuudha. Haati keenya qulqulleettiin Dubroo dubbii fayyinaa keenya keessatti kan raawwatameef gara fuulduraattis kan raawwatamu keessatti iddoo guddaa ga'ee guddaa wanta qabduufidha. Abbootiin maal jedhu mana tokko ijaaruudhaaf jalqabaa hundeen akkuma barbaachisu waa'ee fayyinaa dhala namaa, waa'ee fayyinaa addunyaa kanaa barachuudhaafis dubbii Dubroo Maariyaam jalqaba beekuun barbaachisaadha jedhu sirriimadha. Fayyina addunyaa kanaa asii ka'ee jechuurraarra jalqaba isaarraatu kaanee dhalli namaa haala kanaatiin fayyeerra dubbii Dubroo barannee akkamitti inni addunyaa fayyisu kun eessaa akka hin argame irraa ka'uutiidha kan barannu. Waa'ee Addaam yeroo dubbannu kitaabni calliseetuma Addaam kan jedhamu namni akkas akkasii yeroo akkasitti argame jedhu maal jedha? Addaam biyyeerraa maal ta'e argame jechuudhaan eegala. Biyyoorraa Addaam argame jedha. Osoo callumanii kitaabni waa'ee Addaam dubbachuudhaan eegale dhuguma gaaffiiwwan baay'ee nutti himuu danda'a. Kallattii maal yeroo ilaallus waa'ee dubbii Gooftaa keenyaas dabarlee waa'ee fayyina keenyaa yeroo ilaallus dhalli namaa akkas akkasiin fayyee abaluu kan jedhamu Gooftaan dhufee addunyaa fayyisee jennee kan bira dabaru osoo hin taane hundee isaa jalaatu jalqabuu qabna kan jedhame isa kanadha jechuudha. Waaqayyoo addunyaa fayyisuudhaaf yeroo barbaadetti fedha isaadhaan jaalala isaadhaan dhuguma dhiifamnis immoo amala isaa waan ta'eedhaaf Addaamii cubbuu isaadhaaf yeroo dhiifama gaafatu
waaqayyo natti balleessite jedhee hin callisne. Kanaaf maal taasise nama fayyisuudhaaf waadaa gale. Yeroo waadaa sanaa yeroo ga'u kallattii maan gara lafaatti dhufe foon hin uffanne waaqayyo. Ani waaqadha. Akka barbaadetti dhufee dhalachuun qaba hin jenne. Maal taasise haadha isaa akka taatuudhaaf kan filatamte dubroo qulqulluun Gabri'eel deemee akka isheetti himuudhaaf fedha isaa ta'e jechuudha. Kana booda kallattii maan ergamaa isaa qulqulluu gara dubrootti erge. Ergamaan qulqullichi Gabri'eel gammachuu guddaatiinidha gara qulqulleetti dubroo Maariyaam kan dhufe. Kitaabni qulqulluun maal jedha? Gooftaan keenya galanni isaaf haa ta'uti dhugaan isiniin jedha. Lubbuun tokko yeroo gaabbii galtu ergamoota sabii biratti gammachuu guddaa taachuudhaan dubbateera. Ilaala lubbuu tokkodha. Lubbuun tokko gaabbii galte jechuun ni fayyita jechuudha. Fayyinaa lubbuu tokkodhaaf ergamoota samii biratti gammachuu akkamitti ta'a? Ergamaan qulqulluu Gabri'eel deemiitu fayyina addunyaa hundumaa dubrootti himi gaafa jedhamu gammachuu akkamiitiin akka dhufe kanarraa ilaaluun danda'ama. Kana booda gara dubroo dhufe dubrootti wanta himu hundumaa ergatti mee booda maal jette haati keenya qulqulleettiin dubroo Maariyaam akka jecha kee anaaf haa ta'u jechuudhaan amantiidhaan fudhatte. Ilaala akka jecha kee naaf haa ta'u jechuudhaan yeroo isheen fudhattedha. Gooftaan keenya samiirraa amalli waaqummaa isaa jechuudha. Samiirraa dhufeetu gadameessa dubroo keessa bulee foon irraa foon lubbuu isheerraa lubbuu fudhachuudhaan nama ta'e fayyinni dhala namaa sa'aatii sanaaf daqiiqaa sanatti kan eegaledha. Osoo dubroon amantii dhabdee wanta kana amanuu dadhabdee turte ta'etu ammuma kanaa fayyinni dhala namaa maal ta'a ture? Ammuma kanaa turatu jechuudha. Gaheen ishee amma kanaattidha. Fayyina addunyaadhaaf bu'uura guddaa kan taate maalidha? Isheedha. Amantii isheedha. Amantee gaafa isheen fudhattudha. Addunyaan hundumtu kan fayye jechuudha. Kanaaf gaheen kana caalu isa dhugaa dubbachuudhaaf osoo isheen hin barbaadu hin amanu wanta akkasii hin jiru osoo isheen jette ta'etu addunyaan akkamtu ture kan fayyu. Garuu dubroo kan hin taasine wanti raawwatamuudhaaf jiru kan hin raawwatamin jiru amma ammaatti. Wanta haaraa ta'uyyuu malee isheen garuu amantii ishee waaqayyo irraa qabdu baay'ee guddaa waan ta'eef amantiidhaan fudhatte. Amantiin ishee kun immoo fayyina addunyaadhaaf maal ta'e balbala ta'e jechuudha. Kanaafidha sababa fayyina keenyaa nuuf taatee jennee harmee keenya dubroodhaan kan galateeffannu jechuudha. Dubroon egaa kana ta'uudhaan fayyina Addaam, fayyina Hewaaniif beenyaa, Addaamiifis beenyaa ta'uu dandeesseetti. Kan taasisne kan ilaallu beenyaa Hewaaniif beenyaa Addaam dubroon haala isheen taatedha. Dhuguma dubroon beenyaa Hewaan jedhamuudhaaf ni ta'a. Akkamitti gaafa jennu du'a addunyaa kanatti kan fidde eenyudha? Haadha keenya jalqabaadha. Hewaan jechuudha. Hewaan abboommii waaqayyo kenne sana osoo eegde ta'etu addunyaatti duuti dhufu tokkoyyuu hin jiru ture jechuudha. Isheen garuu firii mukitti kuttee yeroo isheen nyaattu kallattimaan dhalli namaa waaqayyoos ni dhabee bakka isaa kan taate gannata qulqulleettis ni dhabe. Kanarraa kan ka'e dhaloonni ishee taanee dhufu hundumtu seenaa kana wanta beekuuf, waan dubbisuuf, waan baratuudhaaf eenyuun komachaa jiraateera? Hewaaniin komachaa jiraateera. Namni ishee komachuu qofaa miti. Isheen lubbuu ishee foon ishee addabee yeroo si'ol seentullee jechuudha. Erga sanaa booda ijoolleen ishee dhufanii si'ol galan hundumtuu bu'aa eenyudha? Si'ol galuu isaanii hundumaadhaaf sababbiin isheedha. Kana ni beekti. Kanaaf ijoollee ishee kana hundumaa yeroo agartu dhuguma ammam sammuu ishee akka inni isheetti dhaga'amu asirraa ilaaluun ni danda'ama. Komii namaa rafee jecha shumti sammuu ishee baay'ee ishee kumataa tureera. Kanarraa kan ka'e komii nama kana waggoota kana hundumaadhaaf harmee keenya Hewaan irratti bu'aa tureera jechuudha. Hewaan lammaffaa kan taate dubroon garuu sababa fayyinaa taate. Kan jalqabaa Hewaan kan jalqabaa kan jedhamte jalqaba kan uumamte du'a addunyaadhaaf gidiraa dhala namaadhaaf sababa akkuma taate Hewaan lammaffaa kan jedhamte dubroon Maariyaam immoo fayyina addunyaadhaaf bilisummaa dhala namaadhaaf
gara gannataatti deebi'u sanyii addaam hundumaadhaaf maal taate sababa taate jechuudha. Firiin ishee irraa argame nyaatamee kan dhugamu jireenya bara baraa kan argamsiisu Iyyasuus Kiristoos gadameessa ishee keessaatu nuuf argame jechuudha. Kanaaf dhaloonni hundumtuu hewaaniin komachaa akkuma jiraachaa turan amma immoo sababa fayyina isaanii kan taate haadha gooftaa keenyaa dubroodhaan immoo yeroo hundumaa galateeffataa jiraatu. Isa kanadha. Isheenis dursitee raajiidhaan kan agarte dubroon wangeela Luqaas boqonnaa 1:48 kan dubbisnu dhaloonni hundumtuu kana booda eebbifamtuu qulqulleetti naan jedhu jechuudhaan kan dubbatte kana dabarsitee arguutinidha. Kanaafidhas abboonni mana kiristaanaa keenyaa kan akka qulqullichaa Efreem maal jedhu galatu isaaniidhaani sababa hewaaniin balballi gannataa cufamee lammaffaa immoo giiftii keenya dubroo maariyaamiidhaan nuuf baname kan jedhan kanaafidha. Dhuguma hewaaniin kan jalqabaa cufameera. Kan lammaffaa immoo maaliin argame garaa haadha keenya dubroo maariyaam immoo balballi gannataa sababa isheedhaan nuuf banameera waan ta'eef dubroon beenyaa hewaan ni jedhamte jechuudha. Kan biraan hewaan gorsa seexanaa fudhachuudhaan cubbuu ulfooftee du'a deesseetti. Kun sirriimadha. Gorsa diiyaabiloos dhageessee kana booda kan hin raawwatin jedhamte ni raawwattee cubbuu raawwattee sababa cubbuu sanaa immoo maalti dhufe duuti gara addunyaatti dhufe. Dubroon maariyaamis kallattii makanaatiin qajeelummaa kan raawwattedha. Isheen immoo misiraachoo ergamaa sirrii ergamaa isa dukkanaa kan ta'e kan seexanaa osoo hin taane ergamaa isa ifaa kan ta'e kan qulqullicha Gabri'eel jecha isaa dhaga'uudhaan maal ulfoofte jireenya bara baraa ulfoofte du'aa ka'umsa immoo nuuf deesse. Isa kana wangeela Luqaas boqonnaa 1:28 kaasnee hanga 38tti qulqullichi Gabri'eel akkuma diiyaabiloosii gara hewaan deeme inni kun qulqulluun immoo gara ishee deemuudhaan yeroo inni itti dubbatu amantee fudhatteetu kana nuuf argamsiiste jechuudha. Kanaaf duuti karaa hewaan addunyaa hundumaa irratti sanyii addaam hundumaa irratti akkuma mu'e karaa haadha keenya qulqulleettii dubroo maariyaam immoo ni mo'ame. Firii amantii isheedhaan firii gadameessa isheedhaan duuti kun dhala namaa hundumaarraa ka'eera jechuudha. Kanaaf dubroon dhuguma qoricha hewaan jedhamti. Qoricha hewaan komiin hewaan hundumtuu isheerraa kan ka'e karaa dubroodha. Dubroon hewaaniif gammachuu guddaadha. Hewaanii dhala ishee kana hundumaa yeroo agartu gaddaa akkuma jiraattu isheen kan deessee isheef ergite immoo dubroon deessee hewaaniif kan ergite Iyyasuus Kiristoosiin gaafa agartu hewaan gammachuudhaan eessaa baateettu Si'ool keessaa baateetti. Kanaaf dubroon qoricha hewaan fayyistuu hewaan beenyaa hewaan jedhamteetu ni waamamti. Guyyaa har'aallee yoo fudhanne dhaloonni hundumtuu guyyaa irraa dubbachuu hin danda'u. Hewaan haadha keenya irratti kana raawwattee jechuudhaaf hin danda'amu. Ajaa'iba duratti kan barreeffame seenaan tokko hin jira. Yeroo tokko abboonni mana kiristaanaa fi kiristaanonni walitti qabamaniitu osoo kadhannaa jiranii dubroodhaan addaamiif hewaan nutti agarsiisi jedhanii kana booda dubroonni fiddeef isaaniinis abboota warreen biroos kana booda namoonni maal jedhanii hewaaniin komachuutti jalqaban sagaleen samiirraatu hewaan irratti jecha tokko dubbachuu hin dandeessan kan jedhu ni dhufe. Dhuguma hewaan haadha keenya irratti jecha komii tokko dubbachuudhaaf hin dandeenyu. Maaliif isheen guyyaa yeroo sanatti cubbuu kana haa raawwattu malee guyyaa har'aa immoo firii mashee kan taate hewaan lammaffaa ishuma kan taate jechuudha. Dubroo karaa ishee maal ta'eera fayyinni addunyaa hundumaadhaaf karaa sababbii isheedhaan sababbii hewaan ishee jalqabaas duuta akkuma dhufe sababbii addaam lammaffaa kan ta'e hewaan lammaffaa kan taate sababa dubroo immoo fayyinni dhufeera waan ta'eedhaaf komiin kun hundumtuu karaa dubroo harmee keenya hewaan irraa ka'uudhaaf dandeera jechuudha. Kanaaf icciitii kana osoo hin beekiin akkamittidha dubbii fayyina keenya beekuu kan dandeenyu hin danda'amu jechuudha. Dubroon amma kanaatti dubbii fayyinaa keessatti ga'ee guddaa kan qabdudha jechuudha. Dubroon akkasumas beenyaa hewaanidha. Hewaaniin kan argamsiiste yaa akkuma beeknu lafadha. Addaam lafarraa kan argame. Lafti kun erga addaamii argamsiistee booda nama biraan argamsiiste. Addaam qofaan argamsiiste. Addaamiin kan argamsiiste immoo akkamittidha? Ogummaa hafuura qulqulluudhaaf ajaja waaqayyootiinidha. Waaqayyo haa argamsiistu jedhee waaqayyoo
fedha isaadhaan hiyyama isaadhaan hojii garuu ogummaa Hafuura Qulqulluudhaan namni lafarraatu kan argamedha. Akkuma kanaas immoo kan dubroo Maariyaam yommuu walitti qabnee ilaallu dubroon sanyii dhiiraa tokko malee akkuma lafittiin sun sanyiin tokko osoo hin faca'in akkuma nama argamsiiste jechuudha. Dubroonis immoo sanyii dhiiraa kan saayinsiin jedhuun malee akkasumatti akkuma lafittiin jecha Waaqayyoo dhageesse raawwatte akkuma lafittiin sanyii sana malee raawwatte dubroonis sanyii sana malee nyaata jireenya bara baraa kan ta'e gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoosin nuuf argamsiisteeti. Dhalannaa qulqulluudhaan kan dhalate Addaam ofuma isaatiin maal fideera? Du'a addunyaa irratti fideera. Akkuma kanaa ogummaa Hafuura Qulqulluudhaan dubroo irraati kan argame Addaam lammaffaan gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos garuu du'a addunyaatti dhufe kana ogummaa isaadhaan aangoo isaadhaan maal kaaseera? Addunyaadhaa iddoo kana kaaseera jechuudha. Lafittiin Addaamiin booda nama biraa akkuma hin argamsiisin dubroonis immoo Addaam lammaffaa Kiristoosiin erga deessee booda maal taateetti durbummaadhaan bara baraaf jiraattee arras jiraachaa jirte jechuudha. Kanaafidha kitaabni Faarsaan maal jedha? Dhugaan lafarraa biqiltee qajeelummaadhaaf nagaan walii galan jechuudhaan kan dubbatu. Faarsaa 88 lakkoofsa 10 kaasnee yommuu dubbatu nu arganna. Dhugaan lafarraa biqiltee qajeelummaadhaaf nagaan walii galan. Dhugaa kan jedhame Kiristoosidha. Iyyasuus Kiristoosidha. Dhugaanis karaanis daandiinis jireenyis eenyudha? Anadha akkuma jedhennis. Philaaxoos gaafateera waa'ee dhugaa ba'uudhaafan dhufe Kiristoos gaafa deebisu dhugaan maali jedhee dure garuu deebisaa son dhagahin maal ta'eera dhiise beera. Osoo dhaggeeffateeti dhugaan anadha kan jedhu ture kan argatu dhugaan Kiristoosidha. Dhugaan kun kan irraa argame lafittiin immoo dhugaan lafarraa biqiltee kan jedhame lafittiin eewudha. Dhugaa kana Kiristoosiin kan argamsiiste sanyii dhiiraa malee dubroo Maariyaamidha. Qajeelummaadhaaf nagaan immoo dhuguma Kiristoosiin dhalachuusaadhaan tokko ta'anii argineerraa jechuudha. Kanaaf dubroon beenyaa hewaan jedhamte jechuudha. Akkuma kanaallee Addaamii lafa cubbuun irra hin jirreerraatidha kan hin argame. Lafittiin cubbuun qabdu garuu kan nama dinqisu deebi'ee jechuudha. Lafittiin kun abaaramtuu kan taate sababbii nama kanaafidha. Jalqaba ofii abaaramtuun taatee cubbamtuun turre deebitee garuu qajeelummaadhaan kan argamsiiste sababa nama kanaadhaaf maal taatettu abaarsa taatetti. Iyyasuus Kiristoos dubroo cubbuun hewaan irraa hin argamne dhalate inni immoo maal taasise abaarsaa yookiin immoo du'a bara baraa addunyaa irraatu kaaseera jechuudha. Kanaaf dubroon beenyaa hewaan fayyistuu beenyaa Addaam yookiin fayyistuu hewaan jechuudhaan abboonni mana kiristaanaaf manni kiristaanaa keenya haala kanaatiin barsiisu jechuudha. Kan biraa kana dukana kan wal qabatu haadha jiraattotaati. Haadha jiraattotaa. Haadha jiraattotaa kan jedhu kun jalqabaan Addaamiin ture kan moggaa'e kan kenname immoo hewaaniifidha. Haadha manaasaa jechuudha. Kan nama dinqisiisu maqaan kun kan kenname hewaan cubbuu raawwattee gannata bakka qulqullooftu gadhiisanii erga ba'anii boodadha. Ilaala. Gadhiisanii erga ba'anii boodadha. Addaam maal jedhe? Haadha manaasaa kanaan hewaan jedhe. Jalqabaa dursee maal jedhe ture? Dubartii haa jedhamtu jedhee dubartii jedhee ishee waameera. Amma garuu erga isheenii du'a bara baraa addunyaatti fiddee booda haadha jiraattotaa jechuudha. Haadha manaasaa moggaaseera. Kun dhuguma hewaan kan taatetu miti. Dhoksaadhaan icciitiidhaan kan dubbatamedha. Yeroo darbe kan baranne asuma seeraa uumamaa boqonnaa 3 jechuudha. Waaqayyoo maal jedhee ture? Yeroo boofaan abaaru siif dubartittii gidduutti sanyii ishee fi sanyii kee gidduutti diinummaan taasisachuudhaan dubbateera. Achitti dubartittii kan jedhamte hewaan miti. Qulqulleettii dubroo Maariyaamidha. Asittis immoo dhuftee dhuguma hewaan cubboo akkasii raawwattee nama achi keessaa baasteetu haadha jiraattaa jedhamuun baay'ee nama dinqisiisa. Ishee miti kan jedhame. Isheen haadha jiraattaa jettoo ta'uu hin taane ofii isheetiif jiraattu ta'uu hin dandeenye. Ofuma isheeti jechuudha.
jiraattu ta'uu hin dandeenye sababa isheedha. Isheenis haa ta'u ijoolleen ishees wanjoo du'aaf bitamuudhaan waggoota 5,500 jiraachaa kan turan jechuudha. Maqaan kun garuu kallattiimaan dubroodhaaf yeroo sanaa kaasee haadha jiraataa jedhamuudhaan kan kennamedha. Kun immoo yoom dhufe gara fuulduraatti yeroo sanatti haa dubbatamu malee dhuguma haadha jiraattotaa ta'uudhaan immoo fuulduratti ni arganna jechuudha. Addaamii fi Hewaan abbaa fi haadha namaa ta'uudhaan isaaniif haafuuti. Ofuma isaaniitiyyuu abbaadhaaf haadha biraa isaan barbaachiseera. Osoo gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos akkasumatti haadha malee argamuudhaan addunyaa kana fayyisa ta'e Addaamiin osoo fayyisa ta'etu duuti karaa Hewaan dhufe karaa eenyu namarraa ka'e karaa Addaam namarraa ka'e jedhama ture. Garuu Waaqayyo kana hin taasne. Maaliif osoo akkas ta'etu Hewaan fayyina keessatti gahee hin qabdu jedhama ture jechuudha. Waaqayyo garuu kan hambisuudhaaf haadha keenya dubroorraatu Hewaan lammaffaa kan taate ishumarraatu dubroorraa dhalate jechuudha. Kana booda dhalli namaa haadhas akkuma kanaa bakka gammachuu kan taate gannatas al tokkotti guyyuma tokkotti jechuudha. Yeruma Hewaan cubbuu kan raawwattutti haadhas dhalli namni ni dhabe gannatas immoo ni dhabe. Akkuma kana yeruma tokkotti gooftaan keenya maal taasira? Haadhas gannatas guyyuma tokko gaafa jimaataa deebiseera. Kun immoo guyyaa jimaataa Kiristoos osoo lubbuu foon dambayin haadha isaa fannoo jalatti addunyaa hundumaadhaan haadha taasiseetu haadha jiraataa taasise haadha kenne. Warreen du'anii turan immoo du'arraatu gara jireenyaatti, warreen si'ol jiran gara gannataa, warreen lafarra jiran immoo cuubbaadhaaf qurbaana kennuudhaan gara jireenyaatti hunduma maal taasise? Jiraattota taasise. Ishee immoo maal taasise? Haadha jiraattotaa taasise jechuudha. Kanaafidha Yohaannis elaa haadha kee, Yohaannis elaa haadha kee jechuudhaan Kiristoos addunyaa hundumaadhaaf kennuunsa dubbiiwwan fayyinaa Kiristoos guyyaa jimaataatti raawwate keessaa akka tokkotti kan lakkaa'amudha. Fannoon osoo jiru elaa Yohaannis elaa haadha kee jechuudhaan maal kenneera? Haadha isaa addunyaa hundumaaf kenneera. Akkuma Museen tulluu Siinaatti baheetu Waaqayyo wajjiraan dubbate abboommiiwwan kurnan addunyaadhaaf fide akkuma dhufe akkuma kana addunyaa bakka bu'uudhaan Yohaannis fannoo Kiristoos jala dhaabbachuudhaan haadha isaa maal taasira? Addunyaa hundumaadhaaf fideera jechuudha. Kana immoo kitaabni qulqulluun dursee maal jedheera? Namni hundumtu haadha keenyaan Tsiyoon jedhaa. Ishee keessaas namni dhalate nama kan jedhame Kiristoos, haadha keenya kan jedhamte dubroo, isheen immoo haadha eenyuuti? Haadha jiraattotaa. Maaliif? Nuti dubbii fayyinaa Kiristoos guyyaa jimaataa raawwateen gara jireenyaatti deemina waan ta'eefidha. Kanaafidha dubroon haadha jiraattotaa jedhamti jechuudha. Ilmi ishee du'aa ka'uusaadhaan jiraattota akka taanu hunduma keenya nuuf taasiseera waan ta'eedhaaf dubroon haadha jiraattotaa jedhamte jechuudha. Haati foonii keenya rakkina foonii keenyatti akkuma isheen nu wajjirraa rakkattu haadha kana qabaachuun keenya faayidaan isaa maalidha? Haadha lubbuu keenya kan taate dubroon ilma ishee biraa yeroo hundumaa kadhannaa isheedhaan nu wajjirraan jirti. Rakkina keenya hin barbaaddu, baduu keenyas hin barbaaddu, cubbuudhaan yoo kufnes deebisii kaasi jetti. Yeroo nuti wanta xiqqoo raawwannu guddaatti akka nuuf qabamuudhaaf daandii yeraa yoo gadhisne immoo gara daandiitti akka deebinuudhaaf yeroo hundumaa jechuudha. Haadha lubbuu keenyaa waan taateef kana hundumaadhaan nu fayyaddi jechuudha. Manni kiristaanaa keenyas immoo yeroo hundumaa dubroo Maariyaamidhaan kanarraa kan ka'e afaan irraati hin buufattu jechuudha. Cubbuun keenya baay'ee ta'ellee dhugaadha. Haadha keenya dubroodhaan maal jennee waamna? Haadha keenya jennee waamna. Isheen haadha Kiristoosidha. Haadha qulqulluu jechuudha. Qulqulluudhaaf waaqa kan ta'e haadha Kiristoos. Garuu kana Kiristoos numti haadha waan taasedhaaf isheenis nun tuuffattu, nutis maal jenna? Haadha keenya jenneetu ishee waamnaa jechuudha. Har'as kadhannaa isheedhaan fayyinni ifamni nuuf taasifamaa jechuudha. Kanaafuu dubroon jalqabaa fayyina Kiristoos yeroo dhufe addunyaatti raawwatuuf kan jalqabaadhaaf akkuma jecha keenyaaf haa ta'uudhaan amantii isheedhaan yeroo isheen fudhattu fayyinni addunyaa sababa isheedhaan akka eegale. Kan lammaffaa immoo guyyaa irraa fayyina keenya kan lammaffaa kan mootummaa Waaqayyoodhaaf yeroo hundumaa haadha jiraattotaa ta'uudhaan
yeroo hundumaa kadhannaa isheedhaan nu wajjiraan jirti jechuudha. Kanaaf dubroon dubbii fayyinaa keessatti ga'ee amma kanaa qabdi jechuudha. Kaattaan sun kan ilaallu waadaadha. Ilmi ishee waadaa maalii isheef galee kan jedhudha. Isa kana immoo kutaattaa nutti qabannee barumsuma kanaan kan deebinudha kan ta'u. Har'aaf asuma irratti nu haa ga'u abbaa sagalichaa kan ta'e Waaqayyo abbaa keenyaaf galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Eebbi kadhannaan gargaarsi haadha keenya qulqulleettii dubroo maariyaam hunduma keenya wajjirraan haa ta'u. Kutaattaanuun hanga deebinutti nagaa Waaqayyootiin turtii gaarii galanni Waaqayyoof.